Shama akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Du'eetii. Yoobsan Arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Warreen subscribe gootan galatooma. Warreen hin godhin jirtan immoo hiriyoota keessaniif illee share gochuutiin akka irraa fayyadaman taasisuu hin dagatinaan isiniin jedha. Egaa mata duree darbe keessatti sirna tuqaalee kan jedhu kutaa tokkoffaa ilaallee turre. Amma immoo faayidaa mallattoo tuqaalee yookiin sirna tuqaalee kana faayidaa isaanii lamaan tokko kan ilaallu ta'a. Haga xumuraatti na waliin tura. Egaa faayidaa mallattoo tuqaa yookiin mallattoon tuqaa maaliif fayyaddi yookiin maaliif nu tajaajilti ishee jedhu yookiin mallattoon isheen kun jechuudha. Mallattoon kun maaliif nu fayyaddi yookiin maaliif itti fayyadamna kan jedhu mallattoo kana yookiin mallattoo tuqaa ishee jettu jechuudha. Mallattoon tuqaa kan isheen nu fayyadduuf egaa tokkoffaa irratti dhuma himaa gaaffii yookiin dhuma himaa yookiin gaaffiin keenya ajaja cimaa yookiin immoo raajeffannoo hin taanetti kan galu jechuudha. Maaliif dhuma yookiin xumura himni keenya xumuramuusaa yookiin raawwachuusaa kan nuti ittiin ibsinu mallattoo yookiin immoo sirna tuqaalee keessaa ishee jalqabaa tuqaa jennudha. Akka fakkeenyaatti tokkoffaa irratti leenci mootii bineensotaati. Leenci maalidha? Leenci mootii bineensotaa ta'uunsaa beekamaadha, raawwateera jechuudha kun. Akkasuma Oromiyaan oomisha bunaatiin beekamtuudha. Bakka maal ta'ee jira? Dhaabbatee jira jechuudha. Xumuramee jira. Kanaaf isa xumura sanatti agarsiisuudhaaf mallattoo tuqaa fayyadamna jechuudha. Caaltuun barattuu cimtuudha. Eenyutu? Caaltuuf barattuu cimtuu gidduu kan jiru raawwateera. Eenyudha? Caaltuun barattuu cimtuu ta'uun ishee beekamaadha jechuudha. Namni kan beeku yookiin waan dhumate yookiin waan raawwateedha jechuudha. Adurreen aannan dhuguu jaallatti. Aannan eenyutu jaallata? Adurreen dhuguu jaallatti. Xumurameera jechuudha. Isa kanaaf jecha mallattoon keenya yookiin immoo sirna tuqaa nuti fayyadamnu mallattoo tuqaati jechuudha. Magaalaan Naqamtee godina Wallagga Bahaatti argama. Magaalaan Naqamtee godina Wallagga Bahaatti argama. Argamni isaa eessadha? Magaalaa Naqamtee. Eenyu? Godinni Wallagga Bahaa jechuudha. Yookiin immoo magaalaan Naqamtee godina Wallagga Bahaa keessaa magaalaa sana keessatti argamuusaa yookiin bakka inni itti ispeesifikaalii argamu kan nu mul'isu. Kanaaf xumurameera jechuudha. Godina Wallagga Bahaa keessatti argamuusaaf xumurreera jechuudha. Beekneerra. Kanaaf xumura waan tokko ittiin mul'isuudhaaf kan nuti tajaajilamnu jechuudha. Mallattoo sirna tuqaalee yookiin immoo sirna tuqaalee haala nuti ittiin fayyadamnu yookiin ittiin ibsuu dandeenyudha jechuudha. Inni kan biraan egaa tuqaalee kana tokko tokko ishee keessatti maaliif yeroo hundumaa himni tokko yookiin dhuma haasaa keenyaa yookiin barreeffamaa keenya keessatti waan raawwate tokko waan xumurame tokko tuqaatiin ibsina jechuudha. Hin raawwanne sun ganaa barreessine yookiin ganaa dubbanneetti foo'ataanaan hin dhaabbanne jechuudha. Inni dhumatuusaa kan ittiin barreessinu ittiin mirkaneessinu mallattoo tuqaatiinidha jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin ibsuu yookiin barreessuu nu dandeessaa jechuudha. Egaa inni lammaffaan immoo warreen kana keessatti mallattoo lammaffaa ta'e kan nu tajaajilu immoo mallattoo gaaffii kan jennudha. Mallattoo gaaffii gaafa fayyadamnus akkuma mallattoo tuqaa jalqaba irratti itti fayyadamne mallattoon keenya inni lammaffaanis akkuma kanaatti nu fayyada jechuudha. Inni gaaffii keessatti immoo sila tuqaa gaafa ta'u mallattoon gaaffii himni keenya raawwachuusaa yookiin xumuramuusaa kan ittiin ibsinu yeroo ta'u, inni kun immoo gaaffii barbaannu hanga argannutti mallattoo gaaffii jennaan jechuudha. Inni jalqaba leenci mootii bineensotaati inni jenne tuqaa raawwatameera jechuudha. Inni kun immoo leenci eessatti argamaa yoo jenne mallattoo gaaffii bakka argama isaa sana barbaadaa jirra waan ta'eef jechuudha. Isuma sana yoo ilaalle egaa mallattoon gaaffii dhuma himaa gaaffii ta'etti gala. Kana jechuun mallattoon gaaffii dhuma himaa deebii barbaadutti gala jechuudha. Deebii argachuudhaaf kan nuti eegnudha jechuudha. Dursee deebii keenya dursee kan dhufu maalidhaa? Mallattoo
gaaffiidha jechuudha. Sirna tuqaalee mallattoo gaaffii jedhamu fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf mootiin bineensotaa eenyu? Mootiin bineensotaa eenyu? Hin beeknu jechuudha. Maaliif gaafachaa jira? Leencaa ta'uu, yeeyyaa ta'uu, qeerransaa ta'uu hin beekamu. Ganaa amma deebii argannutti mallattoo gaaffii fayyadamna jechuudha. Barumsa afaan Oromoo torbeetti meeqa barattuu? Kunis maal ta'ee jira? Mallattoo gaaffiidha jechuudha. Barumsa afaan Oromoo torbeetti meeqa barattu? Torban 5 yookiin guyyaan barnootaa torbee keessaa guyyaa 5 gaafa ta'u, guyyaa 5 keessaa guyyaa meeqa akka isaan baratanii jechuudha. Torbee keessaa jedhee guyyaa 5 keessatti 3 moo 2 moo 1 barattu isa jedhu gaafachaa jira jechuudha. Kanaaf deebiin keenya booddeedhaan dhufaa jechuudha. Maqaan ganda keessanii maal jedhama? Maqaan ganda keessanii maal jedhama? Hin beeknu jechuudha. Ganda eessaa akka ta'e ganda lakkoofsaan haa ta'u maqaadhaan ganaa deebii namni biraan dhufee nuu laata jechuudha. Maqaan kee eenyu? Maqaan kee eenyu? Inni kunis tolaa ta'uu danda'a, gammadaa ta'uu danda'a. Adda baasuudhaaf kan nuti gaafachaa jirrudha jechuudha. Umuriin kee meeqa? Umuriin kee meeqa? Waggaa 20 ta'uu danda'a, 30 ta'uu danda'a. Ganaa waggaa 20, waggaa 30 nuun jechuu danda'a jechuudha. Kanaaf umuriin kee meeqa? Qeerransi ni harqa yoo jenne simbiraan maal jennaa jedha. Qeerransi ni harqa yoo jenne simbiraan maal jenna? Mallattoon keenya egaa mallattoon gaaffiin keenya kuni wantoota akkasii gaafachuudhaafidha. Addanatti kun asii achi xumurameera. Ni harqa. Tuqaan adda kana galti. Ni harqa erga ta'ee kan nuti barbaadaa jirru maalidha? Kan bineensa eenyu jedhamudha jechuudha. Kan nuti barbaadaa jiru kan bineensa yookiin gosa simbirroo keessaati jechuudha. Simbirri immoo maal gooti? Ni iyyiti moo, ni foorici moo, ni siisiti moo isa jedhu deebii booddeedhaan nuu dhufuuf isa jedhu kan nuti ittiin deeffannudha jechuudha. Kanaaf mallattoo tuqaan gaaffii yookiin hima raawwate tokko ittiin agarsiisuuf tuqaa fayyadamna. Jecha yookiin hima raawwatamuuf ganaa namni biraan dhufee deebii nuu deebisu gaafachuudhaaf immoo mallattoo gaaffii fayyadamna jechuudha. Mootiin bineensotaa eenyu? Eenyudha? Ganaa deebiin nuu dhufa jechuudha. Barumsa afaan Oromoo torbeetti meeqa barattu? Ganaa deebiin argannee jechuudha. Maqaan ganda keessanii maal jedhama? Ganaadha jechuudha. Inni gubbaa tuqaa gaafa goonu garuu mootiin bineensotaa leencadha. Caaltuun barattuu cimtuudha. Caaltuun barattuu cimtuudha. Naqamteen godina Wallagga Bahaa keessatti argamti. Raawwateera jechuudha. Inni kun garuu maqaan ganda keessanii maal jedhama? Maqaan kee eenyu? Umuriin kee meeqa? Qeerransi ni harqa yoo jenne simbiraan maal jennaa? Ganaadha jechuudha. Haala kanaatiin mallattoo tuqaa mallattoo gaaffii kan waliin ilaalledha jechuudha. Kana fakkaatti jechuudha. Yoo isinitti tole laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa ulfaadha.